أتي أما بودا لا فوق إجارتوس تنبودا مدينة بدوس تنبودا هذا من خيتي في دلقارك أنا أوفيك يا شاي يو أبو بيبو ورفتاني جولين تيني دونو إيجاتي فرق مكانيا هم مريكت جراشو كابي أوه سي بعد سدت تندم أتي وان شاي نادا بيك جولين أبو سيدي وما في تامر أما فو يروم راد كشوف نيادي وانا جرورة سنكابر هذا أنا أما جارتي تيجي والفان أنا كم تجارتي تبى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا في دعوتوتا channel نورياتوب. أرانتنا خيسوماتي سنتاني دفني جرا. سعيد جارسي يصيرت برانكي دلقو ديمنا برانكي نتيرت دلقو ديمنس. نوريا دا دلقا بلتي دا باتي سديتي جي سديتي أرجيفي دلقا سنك وديما تنافو إن آريني جنيتي رد دلقو ديمنا أرانتنا حفلاتو جرا من سعيد قبا أجرا قبوني سوتا نافي إسي والمريئني شودي خانت أرقو ديمنا إسا خاناتو نوغويت بوساي تون تي كاميرا رفني تي نافي إسي هاسو إني نوتي قبوا ماليا سمبودو نوغافتا أجرا غرتي برانكي أكاسي رد دلقو ديمنا برانكي نرى بومبي دوفتي جارتين تي دلقا بلتي هاسين تجامو لكي جولي نرى ديفتي هسين تجامو وان إني جو مالك فيدامو جارتي فيدا أسمان لالا ساكن جارت الناس ما كيس لالا لالا تنافو إسين نورياتو أدرا أكشير غوتاني لايك سبسكرايب غدو نرانفتين هذا ججبيسا إسنين جنة برانكين كينيا خرّانا فكاتا حقا خرّا برانكي ديمنوتي نوردفا إسنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota keenya amma kaameraa dhufannee Sa'iid dhufaa jira. Mana gubbadhiifnee dhufne mana Sa'iidii asiin amma dhufuu jira mucaa shooddee tokkotti erginee gabbuusu jira. Nu hordofaa isin. Asii dhuftee? Nagaan? Hoseen? Jirra wal awal waan ajaa'ibaatiin harkasii qaba. Ati amma booda laal fooqi ijaartus tana booda makiinaa biddus tana booda jireenyi biyya tanaa ni beektaa mitiidha. Yoo harka ta'anii harki tokko of hin dhiqu jette Oromoon. Yoo harka kun lamaan wal dhiqaa beeka. Saniifuu jabaattee yoo dagartee nama waan kana hayaa jeequ taate sii dabartee beeka. Maal litorii nama yoo? Litorii inumaa litorii jettee fudhatanii waan litorii irraa waa litorii caalu sii bahe. Nasiba keetiisa. Nasiibee kunis nasiibamu akkasiiti. Haadha mana keetiitii fi dalagaa arge. Dalagaa akka? Dalagaa bareedduu dooraala 400 ji'atti. Sii galtee? Garummoo dalagaan magaalaa tana keessaa miti. Magaalaa tanarraan alaa jechuudha. Magaalaa duuba ati ijoollee keessanii teessa nuuriyaan immoo deemtee dalagaa tana dalaydee baatirraa hawaasee argituun jira. Sanuu ka magaalaa kana keessan ta'a ijoollee kunoo mucallee naadidha jabaatee mucattii xiqqishoo tana eessa gattee deemte akkamitti akkana ta'an akkanaa kun akkamitti magaalaa keessa taatees torbaanii dhuftee ijoollee laata. Ani bar nasiibni kun sin dabrinii jeetin nama meeqa kanin gartee silaa dallaala kiyyarraa fudhadhee ergu. Sababa kee garte namni kun saahiba kiyyaa gwaddeenyaa kiyyaa jeeti si yaadee dhufe isilleen hayyamtee jirti. Duuba ijoollee nuti gattatiin diraalee isin dalagaa maali? Si kaayee miti gara si uumaa si ta'e. Ani ijoollee akkamitti eeguu danda'a boleessa kiyya? Agamma dalagoo wayii qabda. Ani yoo qabachuu baadhee dalagoo wayii kan qabaanne ijoollee keessa taasisee atis dalagaa gargaaruu qabda. Ani ati ijoollee kee akkuma haadha gootu san guutuu akka badala haadha buuteetuma abbaa haadha taate waa hunda guuttee fi ani baatiidhaan maallaqa see erga teessee nyaatamaa feeta akka hunda bartuu feetu harkaaf gara afaanii nyaachuu feeta umurii lakkaa'umaan faayidaan qabu bareeman keessaa takka kalaaf argiteemi. Ani feddaru deemu qaban. Ani wallahi waan akkana kana nan dhagahu ijoolleen tun qoqoo feetii nyaata feetii ani ofii kiyya shaayii dhaabuu beeku
haga isii baatii eega deemtee achi maallaqa natti ergitu ani yoo ijoollee qoonqoo nyaanne maallaqa natti erguun maal faayidaa qaba? Qoonqoo godhatuun beektu. Ani shaayii danfisuun beeku qoonqoo godhachuun beeku. Ani amma gaafa suudii deeme. Waan biraa dhiisi. Biddeena gata biddeenan beekamti. Biddeena ofiifin godha. Marqa ofiifin godhadha. Duuba ati marqa godhachuu beektaa shaayii dhaabachuun beeku. Ta'uun qabdu gaa. Laa dirqii Yoo amma niitiin dee kun dhukkubee yoo niitiin dee dhukkubde teesseetuma adabuu keessa. La. Walumaa inni jiru namni jaartii nama dhukkubsate walumaa inni jiru alaan kadhadhu. Deebee immoo dirqii si barsiisaalee barachuufaatti illee dirqii barachuu. Maallaqaan kun hin taru jecha darurii barachuu qabda. Ijoolleen dhiirtetiin deemta. Ani shaayii dhaabuu akkam ta'e ni oli beekta. Waan ani basiitaa hangattu si barsiisaa hanga deemutti. Ati ijoolluma kaa akkuma bakkuma haadhaa fi abbaa taate lamaanuu taate guddisuu qabda. Si barsiisaa ani shoolaa biyya kanaa kanallee danda'uu hin sodaadhaa. Ijoolleen meeqamee amma sila. Ijoolleen lama. Lamaan ijoolleen lamaan ani amma ijoollee sadiin qabu. Niitiin yoo dalagaa bultii harkatte. Sadeenuu qabeen hin ta'a. Inni meeqa taa'ee. Ati yoo qabdee alamaan tura galchaanii qabuu hin fedhu ijoolleen haadhaan akkamitti ijoollee taate haadhaan. Amma Yoo wal faama isin lamaan isintu jaarsa jaartidha. Isatti. Yoo gartee nama waajjii natti aartamu akkam jaartii ija jalaa baasuu deemte ittee natti aawwu. Amma ani kana ammallee doolaara 400 kana takkaan dhageenye siin agarreesi. Asii miti ka sanaan ala deema. Ati amma oo dalagaa kiyya laalee nuu 400 qofaa miti bara. Dalagaa kiyya oo laalee noo isaan ajaboomani. Yaani inni daani maallaqa. ati amma magaalaa kana keessa baatee keessatti kalas umurii fixu malee waa tokko dalagatanii harkaan gara afaan hin fedhan. Boruuftaan ijoolleen keenya hedduu nu eeggatti bara akkuma keenya hamma mariixeef jiraachuu qabdi. Boruuftaan bakka kuftuu boruuf qaba. Amma kana laaluu qabda. Amma doolaara 400 ta'a. Kaadhima shaaraa kan nastee jiraachuu akkas jiraachuu feetan immoo. Kasi fudhatanii si fudhannee iyyuu hin beekne ijoollee. Hin beekani maaliif hin beekne hin beekani. Amma isaan si bilbilee akkana si nama meeqa bilbilanii akkasii. Ati miti eenyutti beeku. Ani nasiiba kana isin hin dabrini jaartii haadha mana keetitu dalagaa na barbaadii naan jedhe. Tana dura. Maa dalagaa irra jirti. Bultillee haa taatu. Bultillee haa taatu dalagaa maallaqa bareedduu naa laalii. Maaliin qabaa jireenyi biyya tanaa qaala'ee. Akkuma waliin beeknu dhugaa akkasuma miti re. Anamma dalagaa saniin dalagaa tana arabarraa arkee beekte. Kalaas dalagaa kanaa jiraanii deemtaa jennaan eenyu deemaa jette. Duuba abbaan mana keetiin loolu jennaan naatu isa amansiisaa jette. Duuba maaliin godhu? Siin tura modoonutti kun ilmaa qabaachuu baanne haalaan haa deemtu haala wasaa. Ilmaan meeqatu? Ijoollee kana eenyutti gattee akkam gootee deemti mee ijoollee. Isaan ilmoo meeqa adaanatti darbanii akkasitti bultii dalagaa jiru. Ati abbaa jirta bara abbaa bira hin jirre adaana alagaa biratti gatanii deemanii bara. Ani amma ijoollee biyyaa gara kattuudha. Ijoolleen amma yoo isiin dalagamaa amma irra jirtu tanaafuu xiqquma turte maa tajirtii uummanni diigtee kana ni gala. Isiin ganda arabaa kana deemtee baadiyyaa kanatti baatee ijoolleen tun amma teettee naan sarmitu ijoollee yaaddoon na jalaa dhumu. Ammaalee ijoolleen tafee ijoolleen biyya farhaana naa ta'u. Ani immoo daariruu deemuu qaba. Dalagaa kanaa guutumatti siidhiseen ta'a. Akkam taata? Ani dalagaa qabdu ani dalagaa kana hojjise akkasitti gidaara faayidee ijoollee nyaachistamoo anana nyaachistamoo wal nyaanna. Muna dubartii akkasitti qabu. Anamma anaan anarra laalenya. Ani sadii guyyuu bilbilee ila dhaqee sadii guyyuu bilbilee dalagaa akkanaa jirti jettee qalbii dhaabee ijoollee biraa ofiitti. Ati amma akka nama saahibatti si gorsuume. Maal na gorsitame? Wanni si gorsu. Biyya tan akka itti jirru nu beeknaa miti. Hin beekne. Saniifuu wal gargaaruun aybiin qabdu. Ati takkaadhaa akka dalayduu maallaqa xiqqaan dalayduu naa si ilaala. Isiin mana siyaasa dalayduu ijoollee si wajjin haa guddiftu. Isiin immoo dalagaa tana seenuu qabdi. Baatii 8 dhufti. Baatii 8 dhufti. Maal duuba akkas taanaan maal Isumaan fayyadu kaatimoo dalagaa na seessistee dubartii seessistee achumarra immoo jaartiin irraa fuutu laa koobaasa guddisu ittiin galu Waa godhuun beekuu hin jechuudha. barata dirqii isaa barata. Kanatti amma dubbiin teessatti yoo isiin baatii 8 hin deemte ati waan shaayii naa dhaabdee ijoollee. Hawaasa itti ofuma fayyadamaa barata. Duuba ani shaayii dhaabuun beeku bara maatii bani kolfi nama dubbiin tun faddiidha. Amma anillee maallaqa kanallee lubbuu nama fedhamee ta'a maallaqa ni fedha. Garuu immoo maallaqa feetee ijoollee ta'e miidhurraa kuma jirtuun sila suma magaalaa kana keessa dalagattee ijoollee ofiitti galtee deebitee anillee sanoo fedha. Amma immoo isiin baatii 8 deemti jettan anaa taatu shaayii dhaabuu hin beeku. Yoo akkuma isii dalagaa 400 naquuf deemtami. Ta dhibbaan dalagattu tooraan dhibbaan dalagattu wayii ilaali ta dhuftee ijoollee shaayii naa dhaabu isiin haa deemtu.
Empero akkana tingaban. Wanni jiru. Waan akkana ollaan guutuudha. Sadii dhadhage. Oo eessatti jijjiiramtanii. Sadii dhadhage isa dhiisi. Ollaan guutuudha. Oo bakka ollaan illee waa rakkoo san ijoolleen akkas godhee hoo jedhe ollaan an sidii dun jiru. Xiqqishuma dale dhoo isaan aanana baratanii yookiin sirraa fuduu danda'a ijoollee illee. Oobsi xiqqoo. Ani ijoollee tiyya baadiyyaatti erguun fedhuu hin barbaadu. Kaalas lamaanuu feetu qabadhu taa'ee barattee. Ijoollee isin jedhu. Yaa jechaa jirti kee ijoollee fudhadha boodatti amma dubbiin waan ijoollee qabiin danda'u ijoollee fudhadhaallee taani maal fedhareen ani mun fedhu kan dalagaa kan akkanatti dalagaa. Anis maallaqa fedha. Maallaqa fedha. Anis maallaqa fedha. Garuu isii tanaati fuutee baadiyyaatti baatii 8 ergitee gaafa baatii 8 isiin ka biraatti wajjin haasa'u eegaltee alumaaf ijoollee tanaan ni dagatti. Ati jaartii amata meeqa wajjin jirtaa miti isa? Duuba wajjin jiraate maal ani? Ani bara amma ilmoon si oolantee ilmoon naniiti. Ilmaan lama wajjin dhaltanii isiin tun duburan taane wajjin isa akka feetan jaalalas wajjin dabarsitan ati ammaan tan isii dhabuu Isatti dubbiin isaa siin galle bar na shakkee jaarsiin na shakkee dalagaan kun nattaafu akka jedhu fi siistamii fidu isaati. Sinna ga'u ani gurran qabu. Cuqqaalee gurra kiyannaa ga'u kana siime. Siistamii arama waa takka goona siistamii miti. Isatti akkuma jette san isii fuudhii dalagaa seensisi. Dooraana 400 dooraana 300 nuuf gaha. Dooraana 100 dhibbaan immoo. Adaan dalagaa seensistee isa moo jaartii cinaachaa fiduuf jirtaa saala ittiin dawwalaa dubartii. Anuu kan inni fuudhee baadiyyaatti si oofuuf deemu. Baadiyyaa sana. Ani bar siime dalageessa sa'itti. Amma kanaafuu isatti nama isii tana fuutee baatii 8 baadiyyaatti baatii 8 kontiraata na kan ta'u maaluma dalagdi iyyuu dalagdee baadiyyaa humna isii dalagdu. Baadiyyaa akka deddeebiin nama barannaan dalagdu. Ati ammaan tana shakkiin ati qabdu jaartii tiyya na jalaa baasuu jedhu. Anamma kanuma na keessatti uumame akkamitti baatii 8 jaartii nama jaartii. Inni jaartii qaba ijoollee qaba. Anama jantaa jantaan qaba. Isiin jeemara naa miti isiituu naannin jeema. Ati dhala magaalaa kanallee ni beekta isattiin. Namitti ittuu asii fuutee deemtanii baatii 8 achi deemtee hojjette. Simaa kanatti rifoora osoo cufatte anaafatti illee wallabuu deemu. Wallabuu dhugaa. Wallabuu. An dubbii mataan barbaadu teettee asuma keessa akka dubartiin namaa dalagattee dhuftutti waan dalagatanii yoo alhamdulillah jedhanii rabbi barakaa keessa nama kaa'u. Awwaan akkanaa kanan dhagahu. Yoo immoo deemu malee ittee kana dhasiitu taate tarkaanfii fudhadhu anan ta'e. Hin dhaabbatti taanaa dhaabbadha. Atillee nurraa dhiisii waan akkanaa kana naasee namaa. Maallaqaan fedhaafi. Fooniin fedhaafi. Sangaan fedhaan takkaa miti jetti Oromoo. Takkaa sangaa qabatu takkaa foon yoo sangaan fedha jette foon san hin nyaattu jechuudha. Yoo fooniin fedha jette immoo sangaa dhabdaa beeka. Kanaafuu atis jaartiin fedhaa fi maallaqaan fedhaa wal bira. Anamma foon yeroo muraa xiqqeeshoo nyaadhee wanna jedhurra sangaa barbaada. Ani amma jaartii keetiin wal faana. Ani dalagaan hin teemi dalagaa bakkuma sammuu agarsiisne afaanuma na hin teemi sammuu na jeequu deemta gattaa hin afichisiin. Dalagaa san deemte taanaan yoo deemtee achitti haftee isattiin dalagaa si keessa atillee siif hima dhageeffadhu qaba. Achumatti haftee manuma galfattee ofuma keetii jaartii godhatta malee tamam wulii mana keetti illee deebitu aanee fi ijoolleen tiyya akka rabbi nu godhata. Ani immoo ayyaman kana keessaa ilmoo jaartii maal jetteetiin ilmoo qabdi jaartiin tun jaartii namaati odoo ijoollee jaarsa qabne illee taate akkanatti biyoo keessatti illee rakkoo. Nasiiba kana jaartii tiyya erga eegaa asitti hin fayyadamne. Ergetu jaartii tiyya erga. Ani ni deema isa dalagaa mana jala. Hin deemtu yoo deemte achumatti harta malee. Eega sirnaan haati guddisi ilmoo. Wai duma funduraan qaba. Eega namtee ilmoo kun guddifadhu. Kalaasiin guddifadhaa ati bakka achumatti harta yoo deemte. Isa kalas maallaqa asitti dalagee ati guyyuun dalagaa ergaanii baati wal fuunee hoggaa meeqa. Waan akka nu dabartu ijoolleen keenya boruu iftaan nu dulloomne yoo ta'an meet akkuma keenya baqatanii asitti haa dhufani. Deemanii shaaraa kana sana immoo akka. Achilee dhaqxee dooraa 400 jettu illee yoo dalagde yoo rabbi si dabarsii barakaa keessa hin kaa'in. Naa dabarsaa rabbi. Arama hin deemenaan garageeffadhu nama. Arama dubbii rakkitti barbaada. Siifisattiin irralle atillee jaartii tiyya fuutee magaalaa kana baaftee baasuu miti manuma kiyyaa baaftee guyyaa tokko telefoonii keessirratti bu'ee anaafisi walitti dhufu. Atillee hin deema jennaan achumatti harta malee mana kanatti hin deemu. Siimee hin deema. Ati dhumaati waan biraa beeku kanaan booda. Isa dilaa waan jedhamu ragama telefoonii naa kenne wanta jaarsa godhin hin deemu. Telefoonii jaarsa kee unu akka godhataa booda. Akkuma fe'aa godhatu. Oo ati immoo barbaadu jettee immoo magaalaan sanaan ala guutuudha dalagaan beeku. Ati maal akka saa'iraa miti baasodaata. Yoo deemtu ofii haa deemtu malee jaartii tiyya fuutee geessite taanaan
أنا في سي الرقبة عربات كنا خلاص ما لا تو كنتا ولا رقم لا تكلم دلقاسات ولا رقم لا تكلم الرقبة سيتين كنا تكاسيتين كنا يقول فهمتنا لا تسيكني إذا أنت سكن الدلقة مثلا ويبر بعض يولي بنا معتي خلاص أتيجي بكستا تدلقا بولتي أنا مو إيه أنا يوم تدينا أركتين دي خلاص أتيجي بجارتين هاتي سلمان كيسا أنا دلقة بولتي وفي كيا اللي بربا عشان زوران وجاي أمر إني دائما سان بشكل سيوا ما لا وجمس في خبرات أمر جالس مقالة كيس أنا ما أنا كيا كيسا دي ممبر بادو جولي دي كني دي ممبر باد أنتي برا ميكا قبضة مالك فيتا أتي ديمو فيتا أنا ديمو فيدو نشكيتا أكم أنا مو دوين بدأ مالك نيديما نيدي أتي زدينا ما ستي في أكنت تكر كيفتة مالك لا سيد دولار جانا جبر أما تميك على كيرجع طلبة بيو أوجا سديت ما تار أنا أبو دولار كنالال أكستي لك كاي دولار يو شرفو برباد بانكي دقيدي نمني دولار غيورا بانكي تكن لك هاولا مالكم دولار هاوية دولار هاوية نيرة سونكنا ما دوي أشي أنتون جبر أم بانكي ما غوي أنا ما غوي نرجع سو تلفزيون كيسا لا إلا كاستانا اللي كم كم دوهنا دولار يو هويته يماني ما كان دولار دي وسيدني نرجع جارتي تدي أبو نرجع جارتي تي يالته جارتي تي يالته بس أنا سيمة تي تلفون أكيد نفونا لا تلفون أنا أكيد دبيت جارتي تي يالته سبب يصير مالك أمي كباسة خلاص واني تلفون رسيد اللي تبوته أبي بافوري باتي نبي باتي بافوري تعال بافتي برا أنت أكيد بافته مالك ينا كفلي جارتي تيجي سرنا ريال تكلم زين كمان جارتي تي يالله ما تيجي تبي جارتي تي سيمة تي تبي أما ستين قد ديسو دورال ودي بناخني جارتي تيجي سها دورال دي بام تي ريال دي بس ستين كنا وفي كذي بنت جارتي تي يوجي ناسوته ولا تي جارتي تي يوجي ناسوته يومبي ما لا تي ودو أنجيرو لكوي سكين قبل جارتي تي يتلا تبي بلتو ماين ده برا كسيمتي دوا تديرا دلقا دي كني جارتي تي دلقا دلقا توني نتي متى يوم تنا سيدرا تيسي نتي متى قويا حفلا سيدوم ده يوم تيو دلقا نالالي نانجت يوم تيو نبي بلتي دلقا كنا تجي قويا سما لالي فينا نجي ما لالي فينا نجي نتي قويا سما لا أنا دوبا هيك سادي من الجامعة براتي دلقان سنار جمنان في اللفتي بيملك قافس سادي دلقان نار جنان بريد رايدول لك ينكي بدنا نجد أما ما تقولته لا أنا ما دوبي ما شكل أنا إذا مو أصلا ما جالس بربادو أنا شكل أنا ما سمعت سكاني إذا دلقان دي ما جنان ديسنا شكل ده يا سمعت دلقون دن دوام في أنا ما جالس أنا سيم يوم ماله يوم جاتي تيسات كاي نولي بي يوم تسقباي أنا وين تسقباو دي أنا دوبي دلقان دوين بدأ ماله نندبرتو هاي ميكا سيدي خلاص إذا مو بالن أجمعك أبغى دام تاته ماله أذكر قلت أكنا نجى نوري على سوته لا جيراميل نوري أساني مو ساندراني مو أنا ما تتكلم بيتو تقابل زنو أتسي مامي جاتي جواب بقول ما تاجي جيدتين سي كلام مرا كذي سيدي بعد دورالك jadi benar lu di tetakai kasara tijas na kafalu di dilabagi jartin te demu kabdi ari kasara kan lo ti na so ne jarti ti yara har ka kai si jale ati mal robad de jarti de ti fise jarti ti afi ana kabdi jarti ti badala ka braki apatem braki te mo braki kana diram dia ma ho Mas berangkat kalau sini dalam rangka tadi ada dia sudah tahu. Ya kita bisa tim berangkat orang mau kita berangkat mal berangkat kasi naman tadi kan hala sama jadi dia mau kabdiu amma bisi wala malo berangkat tadi semua mental ini ti wala itu ya ya tim majar temu amma tapi ko jinjir tadi mata malah kasi pera ya wahai jarti bari aku likumati jalan tadi aja magoda kasta kasi tira jalan nila matake guban wow dah berangkat sih gue berangkat kayaknya arah fakada Hordoftoota keenya biraakiin keenya har'a kana fakkaata Sa'iiduun hookanatti. Jaarsa nama ajjeesee munaafoo barbaasaa dhufti. Jaartumarraa hunda shakke. Kanaafuu isin ijoollee kana nu jajjabeessaadha. Sabiskiraayib, sheer godhaa fi laayikii godhaa fi guddisaadha. Kanaafuu galatoomaa isiniin jenna biraakiin keenya har'a kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna.